Irri baay'ee baankii baasuun goobanaa hedduu obbo Jawaar akka arrabsaniif. Injiru jimma injiru ምንድነው ናተ ለምን አባት ነገር ነው ምናምን ወጋጅ ድምጥር ባባንት ከቲም መጋራስ ሙርካን ቱሬ ሞቱማ ምስሪ አከመለ ገርጋሩ ሞቱማ ነብዩ ዶንጃለኒ አክኒ ፍለቱ ጋፈቻ ጅራ ተንጋራ ሱመረት ሃይ ዋንጃ ኢጃሞጃ በቃ ጋፈ ቀለሙ ገኒ ቀለም ደስት ሀገሱም ደለጋኒሳ sababaan inni kana godhuuf deemuufis sodaa paartii mormitu na injifatu deeman jedhurraa kan ka'e በርቦ hirriba nagaati rafa mana hidhaasan keessa on seene bir dilanuma isin balleessine siifi taayee fi abiy kana maaluma isin goon mallaquma oromoo guurattanii bakka san jirta abiyyiillee mallaquma oromoo nyaataa jira jawaariin miina jettanii ummata oromoo bal'aa miidhaa jirtan amma niitorkiin qaba hangaasaan nalaalaa jira rabbi yakadhe garuu ilmaan oromoo meeq niitorkii dhabanii jiran niitorkiin hin jiru biyya keessa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haala qabu isiniin jecha har'aan tana mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad paartileen mormituu akka isa mootu waan sirriitti hubateef rakkoo Itoophiyaa fi Masrii jidduu jirtu kan hidha laga Abbaay addaan muree gargaarsa filannoo kana isa moosisuu danda'u argatuuf waliigaltee mootummaa Ameerikaa gamtaa baankii addunyaatii fi kanneen biroo waliin mallatteessuuf qophii xumuree akka jiruu fi namoota birrii kafalanii fi obbo Jawaar arrabsaniif dhaamsa qaban dhufne amma xumura qophii keenya share like subscribe gochuun waliin turaadha qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa itti dhiyaadha. Bakka filannoo dimokiraatawaa godhama no lola kana keessatti filannoon osoo godhame eenyu akka injifatamuun beeka mootummaa kana godhuudhaaf qophiidha no mootummaan kana booda tirraan akka malla 97 godhe xiyyiitiidhaan uummata Oromoo mafixa naannoo takka dhaqee nama takka dhajjisu Abiyyi namni har'a isaa argamu naannoo Amaaraan jiru. Tigray namni Tigray dubbatu baala jira Harar jira Moojala jira injiru jimma injiru ምንድነው ናተ ለምን አባት ነገር ነው ምናምን ወጋጅ ድምጥር ባባንት ከቲም መጋራስ ሙርካን ቱሬ ሻሸመኔ መጋሎተ ኦሮሚያ ከሲ ግረም ጉቱ ሚቲ ሀርጊሳ ገደምት ጅጅጋ ቤኒሻንጉል ብትል ሞጀሎ ወደት ኬላ ፌደራል ኮንትሮባንዲ ጉቱ ኤኑት ኤጋ ኦሮሞ ኢትጋፈተምቶነ ኑ ትግሬ በር ጫሳ ጃራተን ይጥላ ጀቢና ፍጭምነ ቀበኒ አብዮ አማራ ኑረት ጃራ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ከሰት ነው ጫሳ ሰበር ነነሱ ማለት ኦሮሞን አፋን ኦሮሞ ዳራ ደነነት ይወቀ አንጎ ቀብዱክ ናኖ አማራ ከሰ ጅርቲ አከ ትግሬን ዱር ኢትዮጵያ ከሰ ቀብዱት ጃለ ለምን ትቸወዳለ ወሪ ብልጽግና ለማዲ ቢንጀቱ ለምን ትቸወዳለ ኦብሬሶ መገፊት ሲንገደ መለ ጫሳ ጀባ ሞቱማ ኦሮሞ ፈካቱ ፊ ኦሮሚያ ፈካቱ ኢጃሮቹ ዳፍ ትግራይ ከሰ ስዳር ነማ አፋን ኦሮሞ ድበቱ ማለባሼ ጎረቲ ምናም ነማ ከሲታ ሰው ስራለ ትግና ከሰ ቀባጭ ቁም ነው ትዱኖር ናኖ ሲላ ሞቱማ ኦሮሞ ተ ናኖ አፋር ከሰ ሱማሌ ከሰ በካውንዳ ማለት ሞቱማ ኦሮሞ ትግሬ የገጀነኒ አከርሶ ቀበቱ ስለዚህ ጉም ሞቱማ ኦሮሞ ሶን ታኔ ሞቱማ ሚኒሊክ ሞቱማ ለስላሴ ሞቱማ ቀሽብሪ ሞቱማ ነፍጠኛ ከኦሮሞ ድጉጉፍ ደም ከኦሮሞ ጀሱፍ ደም ከኦሮሞ ለፈራ ፊጡፍ ደም ኦሮሞማ ኦሮሚያ ፊ ሰቦኑማ በለሱፍ ደም ዲነኬና አደዋኬና akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmad eega obbo Jawaar Mohammad paartii kaafaa seenuun uummanni Oromoo guutumaan guututti bilchiginnaa ganee as birrii baay'ee baankii baasuun goobanaa hedduu obbo Jawaar akka arrabsanii fi paartii Oromoo maqaa akka balleessaniif irratti bobbaasuun isaanii yaadatamu. Namoota Dr. Abiy bobbaase kanneen keessaa tokko Tanakaa Harargee yookaan Garaaf Arrabsee Bulaa yookaan Hangaasaa Ibrahim jedhama. Akkuma hundi keessan beektan Tanakaan Harargee kun obbo Jawaar Mohammad arrabsee garaasaa guuttatee bula. Rakkoo tibba dabre magaalaa Burraayyuu keessatti dhalate sana Jawaartu taasise jechuun safuu takka malee maqaa obbo Jawaar balleessuu daran Daani'eel Kibrat firoonfatee obbo Jawaar Mohammad diina godhe Daani'eel Kibrattu sirra caala jechuun maqaa balleesse. Waan inni jedhe kanarratti falmataa Ibroo deebisaa namicha Hangaasaa jedhamu kanaaf yaada ajaa'ibaa kennuudhaan deebisaa falmataa Ibroo deebiseef kana isin dhaggeeffachiifne iccitii Dr. Abiy kan dhokatee bahetti isin dabarsina obsaan nu waliin turaa waliifis qoodaa yaada qabdanis irratti kannaddaa isiniin jenna. Tangaara asumarra taa'ee waanja ijamoja bakka gaafa qalamu gani qalam dasit hagasuma dalagaan isa kanaaf arra khalee as taa'ee sangaan kiyya yookaan sangaan akka sangatti haadaan hidhamee furushkaa nyaatu kun qallabamu kun Daani'eel Kibratiitu Jawaar irra wayyaa je Jawaaruma Oromoo hirriba kaasee ispiriitii ta'ufee qabsoo Oromoo machaa jira bar ifin beeku bar jira keenya irra ilaalina please wayne namni nyaatu jeemo nyaachuuf jeemo nyaachuuf boo dhugaa dubbadhee qilintoo seenee dokkee nyaadhu dokkee
dhugaan isin jaa shuroo nyaadhee maqaa hiyyeessee sammuuti ya barboo hirriba nagaatiin rafa mana hidhaa san keessa seene bir Daaneel Kibret ka Oromoo fi ka Islaama adawwii ta'e kanaatu Jawaar Mohammad irra caalaa nun jedhe kana waa hedduu dhageessan inninis amma sa'a tana guyyaa guyyaani faarsa Jawaar galgala du'aa godha yaa rabbii kiyya Jawaar jaa isa qofaa miti actually namni Jawaariin jiraachaa jiru nama hedduudha arra Jawaar maqaa isaatiin miidiyaa hedduu guddatee jira maqaa isaatiin audiyansii guddaa warra argatee isuma arrabsuudhaan isuma qeequudhaan warra biddeenni baheef YouTube kanarra hedduu jira miidiyummaanuu gizee Jawaar dubbatee fi gizee kan tokkoo miti more popularity haa jechuun qoonqoodha kunillee jireenya rabbiin Jawaar kana jiraachuun isaatu namoota gariif biddeena immoo biddeenarra fokkotaa bar namni bar waa'ee Jawaar dubbatee oo firiidamaan ala keessa deeme rakkoon qabu garuu akka sangatti bakka takka hidhamtee akka nama furushkaa duran naqanii furushkaa nyaatuuti barate siifi sangaan garaagarummaan sangaan hin dubbatu ati ni dubbatta atlis sangaalleen gizee qalatanii nyaadhama foon isaanii mi'aawaa bu'aa qaba ati sanillee bu'aa takka hin qabdu hanga nama sangaa sanii arra osoo rabbiin sammuu sii kanne Daaneel Kibretiitu Jawaar irra wayyaan jettu arra odoo rabbiin sammuu sii kanne poolisa nama 65 guuree gangalchaa nama garafaa ture osoo poolisa arganii poolisaa huccuu poolisaa uffatee godhee poolisaa miti Haaji Butaa godhee nun jee Jawaar Mohammadii godhee jee poolisota kan you imagine yaa rabbi sibaga yaa rabbi maaluma qiyaamaa dhiyaatee isa jira keenya qiyaamaa ni dhiyaate mee nu hima akkam jettan isin qiyaamaatu dhiyaate osoo poolisaatu nu garafee jedhanii namoota wali guuree osoo gangalchanii garafanii poolisni dillahun warra huccuu poolisaa uffatee Haaji Butaatii jedhan maaluma kijibni akkana ije baasee deemu dirree bee jira keenya kanaaf furushkaa siin jenna laadhaati ati furushkaan sangaadhaati sangaa cidhaan keessatti biinsaadhaan raffisanii marfeedhaan cidhaan keessatti ajjeesan ka onneen qabne ka gabbahee jimaa bitachuu hin dandeenye ka gabbahee nyaatuu hin dandeenye bakkuma takka taa'e akka sangaa mukarratti hidhanii iyyu jechuu iyyu sangaadha sangoomtee jirtaati maaliif jennaan ati mataan keetis likkis hin dalagaati mataan keetis cufamee jira maaliif jennaan hay akkami Daaneel Kibretiitu Jawaar irra wayyanaan jette obboleessa kiyya hay dilanuma Oromoon si jibbisiifte dilanuma isin balleessine siifi Taayyee fi Abiy kana maaluma isin goone mee dilanuma isin maaluma Oromoon tun mee maaluma isin goone mee maaluma isin goone mucaan kun isinis ala isin galchee Abiyyis katakka addunyaan maqaa isaa dhageetteen beenye ol baasee qabsoo qeerrootiin ol baasee Abiyyilleen akka beekamu godhe yoo takka jettan madaaliyaa isa boo nuti madaaliyaan udaan nu jee jira dhugaa isin himna nuti maal maqaan isaa Nobel Peace sani hinaafanii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه بونتي نوبل بيسي جي جت نوتي udaan nuti ajaa'iba Nobel Peace we don't care lubbuna marra nu caala nuti you want to get the Nobel Peace what the hell is going on Nobel Peace why Nobel Peace isarra namni danta Nobel Peace udaan jee jira ajaa'ee jira Nobel Peace dhugaa barbaadan nuti ajaa'ee jira mfee Nobel Peace irra lubbuna mata kan nuuf irra nu caala nuti lubbu barataa takka daduutu sinigale isin warra hallayyaa furushkaa nyaata furushkaa akka furushkaa nyaate udaanu sangaa qofa isin sangaa ayyaanaaf qalamuuf taa'u malee sani waan biraa takka bu'aan qabdan waan jettan kana yaa boqusadha please boru kijiba dhiisa osoo ummanni poolisa argu osoo ummanni poolisa joollee mataa babbasheessa arginu poolisaa miti jettanii gizee haaddan maal jechuudha kun mee maal jechuudha kun Jawaartu godhe waan takka Jawaar yoo wanni takka Jawaar yoo waan takka Jawaar hayye tana keessa waan jettan heeraa fi seera obboleessaaf kan nu jettan nuti obboleessa kaafne obboleessan keenya jettan obboleessa kaafne obboleessaa miti isa kaafne shayxaana kaayuu mirga qabna dubbiin sanaa cufaa jira keenya I know sila akkaan turuu ni feetan nuti Abiy Ahmad arrallee borullee hin filanne nuti Oromoon Abiy namni filatee achi kaayyate hin jiru akka zaruu qallaxe mee Abiy eenyu filat bilxiginnaan heeraa fi seera cabsitee jirti bilxiginnaan heeraa fi seera songuutiin nu bulchaa jirti amma tak lammaffaa Abiy Ahmad namni filatee isa kaayyate waan hin jirreef Oromoos ta'ee sabaaf sablammiin biyya san keessa jirtu yoo shayxaanni niin dorgooma je'ee bakka san dhaabbate dimokiraasiidha Iskandar Naggaa ani abbaa adaraa Addis Ababaati jedhe okay
Maammeen am the president of Finfinnee jee jira abbaa daraa Finfinnee jee certificate itti ergatee jira. Akkasii mee jarri lamaan hukamoo hate bulchuu qaba. Akkasii amannuti. Dimokiraasii jechuun yoo ibn shayxaanii nu salfii seenee na filadhaa jee ati itti amantee jiraannan shayxaana san filanna obboleessa dhiisaawu. Obboleessa kaasee obboleessa bakka obboleessaatiin bu'aa jaaja. Maali? Obboleessa. Abiyyi obboleessa maali boo kuni adawwii addaggeedha kuni. Hay abiyyi ka obboleessa bar Juhaariif deemaan Juhaar abiyyi obboleessa kaasee ifiif kursiirran kaaja. Juhaar abiyyi yoo dorgoomee kursiirra ka taa'uu danda'e ni danda'a. Juhaar dhiisi shayxaanii dhufe yoo bakka san abiyyi kaasee ta'u ni danda'a. Akkas beenuti. That's a democracy nuti beenu. Akkas been democracy. Democracy abbaan fedhe dorgoomee yoo ummanni itti amane godhu. Addunyaan immoo ka maallaqa isin khannaa jirtu. Ka isin khannaa jirtu warra bilchiginaa. Akka isin haala mijeestanii filmaataaf karaa nagaatiin ummanni angoo abbaa fedhe kaayyate paartii fedhu lafa kaayyate godhatuuf ka isin khanne. Isin immoo maallaqa addunyaan isin khannite irraa meestaniiti namaan ajjeesaa jirtan, namaan hidhaa jirtan. Kaadiroota asitti qarshii torba dalagachuu dadhabde warra qarshii kudhan McDonald's seenee dalagatee garaa fi guuttatee jiraachuu dadhabe achi galchanii $2,000 3,000 6,000 independent akkuma warra guddaatiin huno amma arra leencoo baati aranno 6,000 10,000 argata jiran $1 argata amma qarshii sadaqaa si fuudhan khasila filmaata waan adda addaatiin biyya san tasgabbee akka buutu kannan qabsoo ijoolleen teenya dhiiga isiin tiganneeti arra itti farshaananii kana nuu godhaa jiran jechuu arrantan kun immoo kokkee isaa qabnu yoo tokkummaan keessaa fi alaan kaane qofa. Osoo gama hiccitiin Dr. Abiyyi maal jettutti isin hin dabarsin dura dhaamsa fatiyaan hangaasaaf dhaamte kanas dhaggeeffadhaa ammas obsaan waliin turaa yaada keessanis irratti hannadhaa isin hin jenna. Mallaqa kan kee wayim ደግሞ ማሽን ይላከይ ሲገናር ሲፈካት ግብረ ጀተኒ ማል ጀተኒ ገራና ገርስ ደምተኒ ቆጨኒቱ መለቁሞ ኦሮሞ ጉረተኒ በከሰን ጅርታ አብይል መለቁሞ ኦሮሞ ኛታ ጅራ ረጫላ መለቁሞ ኦሮሞ ኛታ ጅርታ መሊ ወሪ አማራ ፉዴ መለቀ ሳኒስ ንከናን ጅሩ ትግሬን ፉቴ መለቀ ሳኒስ ንከናን ጅርቱ ብሔረሰቢን ጀዳኒ ፉዴ መለቀ ኬስ ብራ እስኒ ከናን ጅሩ መለቅኒ ሲኛታ ጅርታ በቂ እስኒ እረቴተኒ ዱበታ ጅርታ ለፍቲ እስኒ እረቴተኒ ዱበታ ጅርታ wanti isi irraa haasaa jirtan martinu mallaqa Oromooti. Kanaafu mallaqa Oromoo nyaata lafa Oromoo irra taa'a akka barbaadanii akka dubbattanii fi namni isin eeyyamu jiru. Bada paartii bilchiginaa kun dhibeen fidee dhufe rabbi yakadhe kooleeraa vaayirasii moo maaliif dhufe jedhan kooleeraa vaayirasii ol fuudhatee dhufe bilchiginaa rabbi yakadhe kooleeraa vaayirasii nama ajjeeseetuma nama galaggalaa. Mata Oromoo maratu kooleeraa vaayirasii ol taatanii jirtan wallaahi alazim akka namaa wayitii ufi ilaalinaa. Yoo namni dhugaa isin himu dammoo dhugaa fudhadha. Yoo ilmaan Oromoo isin mormitu dammoo maana morme maa filmi Oromoo tokko na arrabsa. Inde namni maaliif na dubbata namni maaliif na qeeqa jedhaati uf laala. Isin meelaaltanii kan isin kalaalaa jirtan chaba kaabinee keessa kaabinee walii guurtee chabachabdu qofa laalaa jirta ilmaan Oromoo laal ilmi Oromoo akkamiin na laalaa jira maaliif na jibban maaliif na arrabsan. Maaliif na dubbatan maal balleessee jennaan na dubbataa jiran maal miidhee jennaan na harrabsaa jiran jedhiiti laal cadhistee barcumaarran taa'inaa cadhistanii barcumaarra teettanii waan sammuun keessa isi ajaje qofa ilaalinaa nama maraachinaa jawaariin akka barbaaddanii arrabsaa marti keessanuu nan ilaalchisu isin gala garuu jawaariin qofaa miti isin ka arrabsaa jirtan jawaariin qofaa miti isin ka miidhaa jirtan jawaariin miina jettanii ummata Oromoo bal'aa miidhaa jirtan abbaan barbaade jawaariin jaalachuu danda'a abbaan barbaade jawaariin qeequu danda'a garuu jawaariin miinatti ummata Oromoo miidhaa jirtan jawaariin immoo maal balleessi maal dubbate hangaasa wallaalazim dubbii sana taayyeef annaa himna dhagaa jirta sii gala rami Rubitana Abiyyi faatti warra bira jirtu kanni warra si jala deema waasi kennanii si nyaachisan kanatti himi si galaa jirami nuti ilmaan Oromoo wanti akkana isin irra duuluuf isintu badii qabaaf isin irra duulaa jirra malee osoo isin badiin qabaanneeti osoo isin ilmaa Oromootti balleessineeti osoo isin ilmaa Oromoo hin miineeti namni tokkichi isinii dubbatu hin jiru silaa isin jaalanna harka isinii dhoofna garuu badii guddaa qabdanii badiin kenna maal jedhaati garagalaati uflaalaa amma niitorkiin qaba hangaasaan na laalaa jira rabbi yakadhe garuu ilmaan Oromoo meeq niitorkii dhabanii jiran niitorkiin hin jiru biyya keessa
Hangasa ni Turkii eessaa fuudhee amma dhufee na laala. Rabbi kadhe dhugaa isiniin jedha. Ni Turkiin hin jiru akka dhagaa jirtanitti. Hangasaan ni Turkii eessaa fidee amma hangasaan ni Turkii. Rabbi kadhe dhugaa isiniin jedha. Ati hangasaan ni Turkii eessaa fidee ati tokkichi kan ni Turkii biyya keessaa dhaban. Dhugaa jirtu wali himne isi hojii hojjetaa jirtan kaabinee totorraa akka keessanii qofa wali qabachuu totorraa akka keessanii waliin qofa taa'uu ni galaa jiraami. Kanaafu ummata Oromoo rakkinne isaa gaafadhaa. Balleessanii jirta ummata Oromootiin miitanii jirtan. Ummata Oromoo baay'ee miidhaa jirtan. Kanaafu ummata Oromoo dhiifama gaafadhaati. Yooma biltsiginnaa keessaniin illee kadeemtanii nuti biltsiginnaadhaan deebinaa jedhaan jiru karaa seera ta'een karaa seera qabuun dalagadhaa isiniin jedhaa jirra. Keessattuu Jawaar Mohaammed kan bakka kana isin dhaabe mara keessanuu hangaasaa hadhaatillee kan galtee biyya keessa algamasii qaban kana bakkuma algaa kana kan teetteef sababa Jawaar Mohammediiti. Hadha galata isaa wallaaltee achi deemtee isa arrabsita. Gaarii miti. Jaalattee jibbite waan Jawaar biyya galeef waan Jawaar bilisummaa si mul'iseef waan Jawaar Abiyyiin Ahmed bakka kana dhaabeef bakka san jirta malee osoo Jawaar Mohaammed bakka kana dhaabuu baate osoo Jawaar Mohaammed ifa kana isin mul'isuu baate har'a hangaasaatiillee bakkuma qara jirtu jirta. Rabbi kadhe dhugaa siin jedha. Tole gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya amma gama dubbii Dr. Abiyyi kan laffaatii uummata Itoophiyaa balleessee jiraachuu fi sababaan inni kana godhuuf deemuufis sodaa paartiin mormituu na injifatu deeman jedhurraa kan ka'e gargaarsa birriitiif addunyaan akka bira dhaabbattuuf jecha laffaatii uummata Itoophiyaa balleessee shira guddaa kana shiraati jira. Dubbii kana kan saatilee Kadiiroo Ilamoo yaada dubbii kanarratti qabu akka itti aanu kanatti isin dhageessifna ammas isinis yaada irratti kannataa bakka adda addaa irrattis uummata Itoophiyaa akka dhageessiftaniif waliif qooda ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennaa itti dhiyaadha. Immoo karaa mariitiin gargaarsa mootummaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalachuuni akkasumas gargaarsa baankii addunyaatii fi IMF dabalachuuni Misriin olaantummaa qabduu ka dippiloomaasii Itoophiyaa gubbaatti agarsiiste waliigaltee mootummaa Misrii akka malee gargaaruu mootummaan Abiyyi odoon jaalannee akka inni fudhatu gaafachaa jira. Waliigalteen kunini akka malee bu'aa Itoophiyaa miidhaa jedhame Washington DC keessatti torbaan lamaan dura tuutii Itoophiyaa kan waan kan mari'achuuf dhufe ka ministeera haajaa alaa biyya Itoophiyaa Gadduu Andargaachotiin hoogganamu ka ministeera bishaanii fi jallisii fi elektirikii Itoophiyaa Injiinar Silashii Beqqelee qabu. Odoowwan kan hin mallatteessine akka dhiisee biyyattu deebi'u murtaa'ee ture waliigalteen gamtaan Afrikaa gaafa Finfinneetti godhamu waliigaltee sunii fi Finfinnee ka dhufe pirezidaantiin Misri Mohammad Al-Sisi Abiy Ahmed wajjiin marii godhatee ture. Finfinneetti walgahii suniif dhufe marii godhatee ture. Marii sullee gubbaatti waliigalteen hin dhagayamne yookaan waliigaltee gubbaatti irri ga'uu hin dandeenye waliigaltee waliigaluu dadhaban. Har'a immoo oduun dhagayaa jirru waliigalteen sunini ka Washington DC'tti Itoophiyaan kanaan duratti didde Abiy Ahmed mallatteessuu fi akka inni fedhii qabu yookaan Abiy Ahmed waliigaltee kana fudhachuu fi akka waliigale dippiloomaatonni gamtaa Awurooppaa odeeffannoo kana gaazexeessa beekamaa biyya Faransaay ka waan Itoophiyaa qorachuun beekamu René Lafort nami jedhamu gurri buusanii jira. René Lafort waliigalteen ni mallattaaya. Waliigalteen mallattaayuu qofa osoo hin taane haali waliigalteen kun itti mallattaayu Reneen waan lafkaa'ii qaba. Reneen waan inni jedhu walam irratti walii galan. Abiy bishaan laga Misriin Abbayyaa irraa argattu Misriin Abbayyaa irraa argattu akka hin tuqamne bu'aalee sila Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa irraa argattu hundaayyuu waliigaltee dabarsee kenne kana fudhachuu fi ka inni waliigaleef Ameerikaa walama Abiyyiif yookaan bulchiinsa isaatiif godhuu deemta. Akka René Lafort jedhetti. Lafort akka inni jedhutti wanti lamaan inni barbaadu yookaan Abiyyiin mootummaa Itoophiyaatiif gootu
waan lamaan armaan gadii kan tokkoffaa mootummaan Abiy gargaarsa IMF International Monetary Fund IMF irra gargaarsi kennamu fandi maallaqa addunyaa irra gargaarsi Abiyyiif kennamuu fi waadaa seename san gadhiifamaaf. IMF irra liqee waadaa seenam gadhiifamaaf. Baankii addunyaa World Bank irra gargaarsi waadaa seenam gargaarsi IMF fi World Bank keessattuu IMF irra guddinni kan dhiyeessu deemu biliyoonii 9 doolaarii biliyoonii 9 yoo black marketitti deebisne gargaarsi kunin gara biliyoonii 350 birrii Itoophiyaa ta'a. Gargaarsi kana Ameerikaan Itoophiyaaf dhiisuu deemte. Kanaa miti wanni guddaan gargaarsi gadhiisuuf miti. Filannoo dhufu gubbaatti Abiyyi filannoo hatuu baate Abiyyi kanaan dura muddamee jira. Deeggarsa siyaasaa Abiyyiif Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa deeggarsa siyaasaa Abiyyiif kennu walii galan. Dubbii filannoo dhuftu kan gubbaatti Abiyyi waan muddamee deeggarsa humna Oromoo guutumaa guututtu dhabee fi deeggarsa Oromoo guutumaa guututtu waan dhabeef deeggarsa gara Amaaraallee waan dhabaa jiruuf deeggarsa gamtaa Awurooppaallee dhabaa waan jiruuf deeggarsa Ameerikaallee dhabaa waan jiruuf keessattuu torbaan kan wanni inni godhe ka artistoota tumuun kunin warri isaa noobelii kenne Norway faallee gurri buutee oduun Abiyyi akkamtuun kaafamaa waan jiruuf filannoo kana mo'achuu fi gargaarsi biyya alaa barbaachisaa jedhee waan yaaduuf gargaarsa filannoo kana gargaarsa siyaasaa mootummaan Ameerikaa Abiyyiif kennuu fi Abiyyi ammoo laga Abbayyaa bishaan jallisii fi madda elektirikiif oolu sani bishaan sunni haga barbaadame akka hidhaan kun hin guutamne bishaan kun Misrii fi darbu walii galanii jiran. Walii galteen laga Abbayyaa mootummaa Misrii fi Abiyyi dabarsee gurguree ka maallaqa biliyoonii 9 liqee IMF fi liqee World Bank irraa dhufe Abiyyi fudhatee jira. Gargaarsi maallaqa qofa osoo hin taane filannoo godhamu kan keessatti mootummaan Ameerikaa mootummaan Donald Trump Abiyyi wajjin akka dhaabbatu waadaa seenee jira. Kan ka gabaasan warra dippiloomaatota gurguddaa Awurooppaa Rene Lefort itti himaniidha jechuudha. Rene Lefort nama siyaasaa Itoophiyaa bara Haile Sillaasee gubbaa kaasee qoratu gaafa mootummaan Haile Sillaasee garagalu bara 1974 Finfinnee turee kitaaba inni barreesse The Heretic Revolution yookaan ammoo warraaqsa dabe kitaaba jedhu keessatti iccitii mootummaa Haile Sillaasee takka takkaan barreessuun beekama. Gaafa mootummaan Itoophiyaa ka Mallasa Zeenaawii kufe gaafa Mallasaan du'e Haile Maariyaam Dassaaleny bulchuu hin dandeenye Mallasaattu awwaala keessa bulcha. Mallas rules from the grave. Mallasaattu awwaala bulcha. Haile Maariyaam Dassaaleny Mallasaan kaalkuleetarii dhiifama kompiitarii paaswoordii hin kennineef jalatti hin deeme hagarraa paaswoordii argachuu wallaalee gubbaa taa'ee kiiboordii kompiitaraa tumaa jira Haile Maariyaam Dassaaleny jedhe nama siyaasaa Itoophiyaa baay'ee xiinxalu dhiyoo kanatti iccitii mootummaa Itoophiyaa guddaa kan inni gabbaase keessaa yoo feetan mootummaan Itoophiyaa bitta meeshaa waraanaa ka biliyoonii 4 mootummaa Faransaa irraa ka bitate san nama saaxilee jechuudha.
tolega akkuma dhageessan dubbiin kun dubbii baay'ee yaaddessaa fi hamilee uummattoota Itoophiyaa cabsuudha. Birriin uummata keenya bituuf socho'aa jiraachuu dubbii kanarraa sirriitti hubattan jenneetis abdan. Isinis jabaadhaa bakka adda addaa irratti waliif qooduun uummata Itoophiyaa hunda biraan gahan dhaamsa keenya. Hundumaafuu yaada keessan nuuf katabuu hin dagatinaadha. Hamma qophii biraa qabannee isiniif dhufnutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.